Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa zoonii kibbaa fi lixa Oromiyaatti fudhachuu beeksise. Guutuu gabaasa kanaa oduun booda qophii oolmaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti qabannee isiniif dhiyaanna. Godina Bahaar Harargee aanaa Haramayaa keessatti poolisoonni idilee fi milishaan aanichaa uummata dirqiin yaasanii waraana bilisummaa Oromoo sakattaa'attiin jechuun dararaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalladhi Oromoo guutuu gabaasa kanaa akka taanutti isiniif dhiyeessiti. Murni bilchaginaa Empire Itoophiyaa kufuuf qarree irra gahee jiru sodaa keessa galuun uummata harka duwwaa gama tokkoon ajjeesaa gama biraan ammoo waraana bilisummaa Oromoo barbaadaa jechuun uummata mana irra deemuun dirqiin reebanii yaasaa jiru. Haaluma kanaan godina Harargee Bahaa aanaa Haramayaa Araddaa Xinniqqee keessatti gaafa hagayya 15 bara 2022 irraa eegaluun poolisootni idilee fi milishaan magaalattii abbootii gandaa of fuuldura qabuun halkan toora sa'a 8 akka lakkoofsa Empire mana namoota irra deemuun balbala rurrukutanii kan yaasaa turan yoo ta'u kanneen banuu didan ammoo balbala caccabsanii itti seenanii reebanii caccabsaa turan. Kana malees namoota mormii dhageessisan reebicha hamaarraan ga'uun miidhaa fayyaaf saaxiluun cinaatti maqaa waraana bilisummaa Oromoon yakkuun hidhaa akka jiran jiraattotni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattotni aanaa Haramayaa keessaayyuu ganda duwwaa 3 jedhamutti uummatni waltajjii ergamtoonni sirnichaa taasisan irratti shanee jedhamu hin beeknu maaliif maqaa kanaan dararaa nu irratti raawwatu jechuun murni bilchaginaa haa ta'u jedhee shira ittiin uummata Oromoo yakkuun adabbii seeraa jala galchu ofii tolfate waan ta'eef adeemsicha ni mormina jechuun mormii sirnicha irratti qaban dhageessisanii jiru. Kaaba Shaggar aanaa Giraar Jaarsoo keessatti hidhaan waraanaa murna bilchaginaan hammaachuu fi nama tokko achi buutee isaa dhabamsiisanii jiraachuu maatiin dubbatani. Jaaleeraan Gameessaa dabalata qabdi. Oromiyaa keessatti mirgi ilmaan Oromoo sarbamuun nagaan ba'anii nagaan galuun kan itti ulfaatee fi waraanni murna bilchaginaa akka barbaadetti nama cafaquun ajjeesaa saamaa fi hidhaan dararuun Oromiyaan dirree boo'ichaa taatee jirti. Waraanni hedduminaan Oromiyaa keessatti bobbaafaman ilmaan Oromoo irratti dararaa dhala namaa fi mallee irratti geggeessaa kan jiran yoo ta'u godina Kaaba Shaggar aanaa Giraar Jaarsoo ganda Boonayyaa Aannoo Ginnoo keessatti maanguddoo Nugusuu Lammaa jedhamu abbaa ijoollee 4 waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabda jechuun badii tokko malee gaafa hagayya 16 2022 barii mana maatii isaatti qabanii hidhanii jiru. Itti dabaluunis achuma aanaa Giraar Jaarsoo ganda Ilmuu Arjoo Salaalee keessaa dargaggoo Leellisaa Haayiluu jedhamu sababa tokko malee erga hidhamee baatii ja'a ol kan lakkoofse yoo ta'u maatiin waajjira poolisii aanaa dhaqanii gaafatanis warri aanaa godina gaafadhaa warri godina ammoo Oromiyaa gaafadhaa jechuun du'ee fi jiraateen isaa hin beeknu jechuun maatiin har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Itti dabaluunis aanaa kana keessatti maatii qabsaa'otaa doorsisuu fi reebichi murna bilchaginaa hammaachuu maddeen dabaluun ibsaniiru. Godina Lixa Wallaggaa Ona Qondaalaa keessatti waraanni faashistii PP saamicha gaggeessuun uummata hidhaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalurgufaa Diinaa dabalata qaba. Gareen maafiyaan Empire Itoophiyaa lola keessaa ba'uu hin dandeenye erga jalqabee kasaaraa diinagdee isa mudate dandamachuuf waraana isaa uummatatti bobbaasuun saamicha hamaa geggeessaa jira. Akka kanaanis hagayya 10 bara 2022 godina Lixa Wallaggaa Ona Qondaalaa magaalaa Liqixii keessatti namoota dhuunfaan jireenya isaa fooyyeffachuuf hojii daldalaa hojjetan maallaqa woboo baattu jechuun saamicha geggeessuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaa ibsaniiru. Dhalataa Ona Qondaalaa ganda Wanjii kan ta'e Kaalid Haaji Silgaa Hoomaa magaalaa Liqixii keessatti qarshii Empire Itoophiyaa 200 waliin qabuun maallaqa woboo geessaa jirta jechuun erga sobanii yakkaniin booda maallaqicha guutumatti saamuu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaa magaalaa Liqixii ibsaniiru. Maallaqa Kaalid Haaji Silgaa Hoomaa saamaniin cinatti guyyuma sana nama Rashiid Mohammad jedhamus itti dabaluun qabanii magaalaa Qondaalaa keessatti hidhuun dararaa jiraachuu maddeen dabaluun ibsanii jiru. Waraanni sirna PP kun baatii kana keessa Ona Qondaalaa keessatti ajjeechaa saamicha hidhaa daranammeessuun uummatni naannicha gadhiisee baqachaa jiraachuun beekameera. Murni bilchaginaa ilmaan Oromoo dararuu aadeeffate godina Lixa Harargee Ona Gumbii Bordoddee fi Mi'eessoo keessatti ilmaan Oromoo hidhaan hiraarsaa jiraachuun dhaga'ame. Gareen olola miidiyaa qofaan waraana bilisummaa Oromoo balleessinee boojinee fi ariine jechuun uummata gooyyomsanii gadaa aangoo isaanii dheereffachuuf shubbisaa oolan bilchaginnaan tarkaanfii gootichi waraanni bilisummaa Oromoo zoonii ba'aa Cibiraan Elemuu Qilxuu dhiyeenya kanaa godina Lixa Harargee aanaa Gumbii Bordoddee keessatti fudhateen sodaa fi dhiphina keessa galuun onoota kanneen akka Mi'eessoo fi Gumbii Bordoddee keessatti dararaa namoota nagaa irratti ammeessaa jiru. Garaaf jiraattonni dabballootaa fi waraana isaa itti bobbaasuun maqaa isin deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti isintu nyaachise namoota jajjaboo keenya nu jala ajjeessaa jira jechuun
hagayya 13 bara 2022 irraa jalqabuun hanga gabaasni kun qindaa'etti dargaggootaa fi hawaasa jumulaan reebicha irratti raawwachaa mana hidhaatti guuraa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Namootni waraana weerartuu garee bilxiginnaa kanaan aanaa mi'eessoo irraa hidhamanii jiran kan maqaan nu qaqqabe Maammaa Muusaa, Abdii Tukkee, Jaabir Abbaa Jabbii, Abdii Umar, Ahmed Dammerii fi kanneen biroo kan maqaan isaanii ammatti nu qaqqabiin danuun akka jiran ibsuun Ona Gumbii Bordoddee keessaas Awwal Jamaal Raaree fi Jamaal Halalii kan jedhaman hidhamanii jiraachuu ibsameera. Waltajjii dhiyeenya kana akka godina Lixaa Harargeetti dabballoonni bilxiginnaa walaffeeruun magaalaa Ciroo keessatti gaggeessaa turan irratti Lixaa Harargee keessatti sochiin waraana bilisummaa Oromoo jabaachaa waan jiruuf uummata kana irratti tarkaanfii sodaachisaa fudhachuu qabnaa jechuun yaada sodaachisaa kana kaasanii turan raawwachaa waan jiraniif uummatni keenya jabaachuun dura dhaabbachuu qabaa kan jedhan qeerroo bilisummaa Oromoo godina Lixaa Harargeeti. Waraanni murnaa bilxiginnaa godina Qellem Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo fi Gaa'oo Qebbeetti uummata dararuu fi saamuu hammeessanii jiru. Jaalbooree Addunyaa waan qindeeffate qaba. Ergamtoonni murna bilxiginnaa dararaa ilmaan Oromoo irraan ga'an itti fufuun dheengaddaa gayya 17 2022 godina Qellem Wallaggaa ona Jimmaa Horroo keessatti uummata waltajjii waamuun itti dhaadachaa turan. Dhaadannoo waltajjii isaanii waraana bilisummaa Oromoo fi deeggartoota isaa balleessina akkasumas jiraattonni leenjii waraanummaa fudhachuu qabu kan jedhu ture. Kana malees waraanni bilxiginnaa wiixata darbee gayya 15 2022 ganda Gomboo garee Hambashaa dhaquun maatii obbo Shumaa Huseen dararuun namoota lama kan maqaan isaanii Waggaarii Taammiruu fi dargaggoo Shukulaa Biraanuu jedhamu qabuun buufata waraanaa PP ganda warra Baabbootti hidhanii jiraachuu maddeen gabaasanii jiru. Waraanni shororkeessaan Impaayera Itoophiyaa gocha badii isaanii itti fufuun hagayya 10 2022 godina Qellem Wallaggaa ona Gaa'oo Qebbee ganda Ifaa Guddinaatti dargaggoo Maddiin Muktaar jedhamu reebuun qarshii 90,000 harkaa saamanii jiru. Ganduma Ifaa Guddinaa jedhamu kana keessatti mana barumsaa Aroo Abbaa Gammadaa keessaa kitaabilee adda addaa fi qajeelcha barsiisotaa yoo guban mana barumsaa Guddattuu Joobir keessaa ammoo kitaabilee barattootaa fi faayila isaanii gubanii barbadeessuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa ona Gaa'oo Qebbee addeessanii jiru.